Maal jennee Abiigoon? jechuun dhukkubsateera bara argee jiraniyyuu argee hospitaalatti. Naagaadha. Dhukkubsachuun akkasitti amma Fiqiriin irra dabbinni nama godhaanii maan jira akkas warra arsii gabbaran beektamti hunda isaa gabbarta. Na dhaabdee na hambista akkasiin jedhini. Gabbaruma teenya simbiliisa fudhadhaan ta'e ismaa. Baay'ee anaaf ani eenyu faana olii gala ammas Soolan immoo Abiigoo faana olii galu. Ani maalan beeka sitti si beeka. Eenyutti heerumuu barbaadda? Eenyutti heerumuu barbaada? Eenyutti heerumuu barbaada? Akkas gootee laa nama itti heerumuu barbaaddu jechuudha. Duratti beektaa asitti akkas goote Soolan Abiigoo Soolan Abiigoo Soolan Abiigoo jettee abbaa tokkotti heerumta. Gororroo gara birgaa ta'e eeyudha. Karaa mirgaatiin gaa Soolantu jira karaa bitaatiin Abiigoodha. Abiigoon karaa bitaatiin reef dhufee miti. Ammuma yaalu. Nyaameesti akkas jedhiti karaa mirgaatiin. Qo'ee mirgi kana. Bitaan kana qo'ee Abiigoon kun maali? Bitaadhaan ta'a nama rarrageetaa. Isi Abiigoo bitaadhaan teechisaa amma dhufee mireenni. Ta'us nama kunuunsan nama jaallata. Abiigoon nama jaallata garuu. Baay'ee amma naaf gale baay'ee chikoonni keenyaa Fiqiriin beektanii kan jedha suni soba guddaa akka ta'e amareef naa gale. Ana irratti argiteeti? Eeyyeno. Iddoo akkatti xabbirgeef cirraashii siif amma hospitaala seenuu ga'ee jira miti dhiirri. Dhiisi kaamuu nama hojjechiisanii. Maaltu sitti dhagahame garuu gaafa hospitaala siif galu sana? Gadda guddaa. Gadda qofamu? Lapheen na cabe. Ayi የሆነ ፍቅር ነገርማ ተሰምቶሻል? አሳዘነኝ። ለእኔ ብሎ ሆስፒታል ገብቶ ይህን ያህል ፍቅር በቃ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየው። ተረዳኸኝ? ኢነርጊን የከነ ዱራ ሰርፕራይዝ ነጎዴ ተኪት ተረዳሹ ግን ነው አይገርተኝ እንጂ ባየን ከሰኒ እንደዚህ ያው ሰውን ከወደዳችሁ ላይክ እንደ አቢጎ ኩወን ጨሊሰኒ አከስታኒ አከነታኒ አከስባቺምባኒ ምናምን እተኒ አቢጎ ትጃለሽ አኒማ ቤክታ ከንቲ እንደሰኒ ጃለዱ ቤክታ አኒ ኬሳ አኒ ጀኒ አን ዋታ ከንዱፈኒ ዋነን ቤኩን ቀው ሆ እንዴት እኔ ምንም እኔ ወንደሳኔ እኔ አላቅማ አኒ ማለት ባይዞቤ ይላል በቃ ብራዘሪን ጋፍቸ ጆሰን ኦሶነቴ ጅራቴ አቢጎ መነ ዱፌ እኔ ጋፈነ ከኒሳ ቲቶሉሞ ጋፈነ ዲመን እንጀሬ ዱፍ ድፍረቲ ጉብቸ ነው ደፈራ አቢጎን ቤክተምቲ መነ ዱፌ ታነን ከነ ቦደ ገሩ ይትሚላ ማን ቀበሞ ዱፌ መነ ዱፌ ታነን ወርድ ከራሱ ነበርባዴ ዱፉን ደንደው አቲ ሱመፋነ ባቱ መና ባይዞቤ ሲሪየስ አማ ጀሩ ሲሪየስ ሱመፋነ ባተመና ማል ጀቹudha maal እንዴ ሶሬቲን መነን ቀብቱ nu bira jirti ammaa fi namni fi humna irratti ilaallachuu keeti moo naan gahe no manama oromooni manan qabay anis hin qabu garuu mana keenya akka dhufneen Abiigoon oromoo miti moo an akkasumatti yoo Abiigoon bakka annatti hin tolan akka namaan jettuun dhugaa waaqaa onna fedhe tafa malee siiriyeesii dhabar dhugaa waaqaa natti hin tolan bakka ani immoo nan jaaladhaan Abiigoon natti tola ilaalamni ammamee nama meeqa siba jira? 245. Namni 245 namni ishee bira jirtan jechuudha. Baay'een keessan Abiigoon faana hin deemtii warri jettan lakkoofsa tokko barreessame. Warri Abiigoo faana akka hin deemne jettan immoo lakkoofsa 2 barreessa. Harruma filannashi gaayis. Ana kotteen isaa obsee dadhabeera kotteen isaa akka mana keenya hin geenye.
Maanni lakkoofsi tokko eenyu nette? Lakkoofsi tokko Abiigoo jettani. Lakkoofsi tokko barreessinaan Abiigoo faana jettani. Lakkoofsa lama gaafa jettani Dhugaa waaqa bilbila Solan faana. nama 40 Yesus Abiigoo moo allaantee moo Abiigoo? Abiigoo forever. Rangaadhii sana. Maal inni barreessan? Lakkoofsi tokko laal nama 60 akka nama 100 bakka nama 70. Abiigoo faana hin taatu kan jedhu barreessa bara lakkoofsa tokko beekta miti. Lakkii Abiigoo faana hin taatedha. Abiigoo faana akka hin taane warri jettan lakkoofsa tokko barreessa. Abiigoo faana warri Solan faana haa taatu warri jettan immoo maali ati? lakkoofsa. Min ማለት ነው? Bakka nan taphachaanii. Eenyuun dhaan jireenya koo keessatti bakka. Maal jechuudha? Amma uummanni kun lakkoofsa tokko barreessa ka Abiigoo faana haa taatu. Abiigoon ni jaalata dhiisii. Abiigoon baay'isuu guys sireesii miti baay'isuu. Abiigoon akkasitti dhukkubsatee fi eenyu jaalata garuu Abiigoo faana Abiigoon namatti gaariidha ta'uu miti. Maal antee ati dubartiidhaa wajjin dabarsitee argite moo jennaan jenne malee No saree. Abiigoon gaariidha ta'uu Abiigoon nan beeka bara Abiigoo. Ana Abiigoon beekumu Yoo beektu yoo jettu. Abiigoon gaariidhaaf hin ta'u bakka like xumurree jira miti. Maaliif hin taane amma kun? Sol baalageedha durba baay'ee bareedaa. No by the way Solan faana immoo Abiigoo faana bareeddume ijoolleen kun yoo beektan isiniyyuu. Naani ati tullee taarikii xabaqaa bitamtee dhufte mootiif jamararra moo isaa dhufte? No xabaqaa minaamin Inti ana barri yeroo hunda eegee kottee kuyye eegee gaafa nani manaa bahu eegee kan mana dhufuun na haasawaa isoo. Maaloo dhufe? Ati mana otaa obaatte maalii godharee mucaa? Inti dhiirri akkamitti guys dhugaa rabbii safuu miti kunam akkamitti haga feete siyaa jaalatu hagamitti mana keenya dhufa. Na jaalate kaa'uu na jaalate fiqir kun bakka jaalalli waan siin goone hin qabu. Yoo miila isaa barbaachuu baate haa dhufu kana booda. Qoosaan jiru ani. Daangaa darbe immoo dubbii namaa qoonqa. Inni kunillee safuudha. Maaltu safuudha? Indee? Ammoo hangafummaan kiyyaan kabajamuure. Hiriyoonni koo mana kana dhufuu hin danda'ani? Hiriyoonni kee ila hiriyaanni kee nama baay'ee dhufaa ture miti tole hin jennee miti. Na Abiigoon ol dhufe rakkoo maal qabare? Indee akkamitti namni mana dhufanii? Maal rakkoo qabu? Ilaa bari isaa alatti yeroo kennitee fi isaaf jettee ani dhukkubsatee gaafa inni mana yaalaa seenuu callise beektee anamma dhiira ta'e inni understand gochuun isa yaalee malee akkamitti nuuf yoonnoon jettu ati. Maal ati modernalaayit hin taatu aadaa minaamina jechuudhaaf immoo safuu minaamina jechuudhaaf araadaan taatu ati dargaggeessa. Abiigoon cabnaan hin fayyuu duraanuu cabuu jira. Nama kolfisiisu malee nama kolfisiisu amma kuunfaa. Sobaniit dhugaan isin jira baay'isoo eegas. Ilaa amma qoosaa namoonni Solan wayya jettan lakkoofsa tokko barreessan abiree warri jirtan. Solan wayya jennaan Solan faana walitti deebisnaa. Solan si jammar Solan wayyaanii keessi kan koo sodaa akka Solan qabaatu barbaadan illee. ተጨማለክ እውነት ተጨማለክ በጣም ጭምልቅልቅ አልክ። ምንም መጨማላለቅ አይደለም ሲሪየስ ነው። አቲ ነማን ጉሩ ነው ወሊን ጅራታ ኤይካ ኢላ ቦሩ አትጋፋ ጨብዴ ከራተፍቴ እትጋፈተሙን ኮማ ኦካሞ ኦቦሌቲ ሳቲ ጀደሙ ኑራ ማልቱ ነው ጨብሳ ዱበርቲ ኦቤ ኩበራ ዋን በዳፋማ ila waan badaa fi hamaa beekta. Ila waan badaa fi hamaa ni beekta. Nan beeka waan badaa fi hamaa sirriitti beekta. Akkasitti guddattes garuu like
Abii koon ani hin dorgoru. Malee nagaa dhagaa. Dhugaamee siiriyeesidha barbaayisa wayii gaazexaa isinii amma abiigoo jettan gaafa akkasitti dhukkubsatee mana yaalaa seenuu anis akkuma keessan kanatti nu badhee ture. Namni immoo as dhuftanii firaankii jettanii firaankii miti. Firaankii jedhina. Anammoo waan fuulli kun fuula waa'ee firaankii haasoo fakkaata. Gaddeebiin maali? Gaddeebii fardaa harree keessa oolti jedhanii yoo jettu harreen inni gurba. Tapha saafas kaafatan. Bisbisetti Eenyutu akkas jedha? Isa koomantiin dubbisinii garuu dhageesse miti amma waa tokko sitti maali. Ilaa amma ani yoo ta'e dhufuun kiyya oolu garuu akka inni mana kan keenya dhufu sitti kan itti misiritti jira murti. Rakkannee dhadhaa nyaanne namichi bishaaniin tuqqatee hin qaanuu na argase maaliin sijjammar kana booda dhufu maal hojii dhufa xumureera dhimma dhufuuf. Ammoo ilaa xumuree jira wanni dhufuufi. Eegaa bakka kana booda anatu isa bira dhaqa rakkoo anis hin naqin immoo kanas daa'imaa miti daa'ima waggaa 18 gadiitii miti mooduma ta'e. Baay'ee fayyee karaa manaa galee jira miti. Galee. Fayyee jira. Kotteen keetii yoo akka isa bira hin geenye maal goota isa bira? Unaat! Ishee! Andanyaa. Obboleettisaa dhufee gaafa akkasitti dhukkubsatee jira sababa isheetitti dhukkubsatee jira gaafa naan jedhuun tole jedhee an durayyuu. Hiriyoon isaatis gaafa akkasitti naatti himaniin tole jedhee sitti dubbatu hin barbaanne haga yoona. Abbaa fedheen deemee argaan abbaa fedhe faanaan oola. Ilaa amma isinii namoonni baay'een namni kun garuu dhugaa rabbi sooshaal miidiyaan akkasitti sooshaal miidiyaan miizanaa jedhama. Amma yeroo baay'ee soolanfaa jettanii miti. Kanaaf ani abiduu ani baay'ee dirqama qaba. Dirqama akkamii qaba? Dirqama obbolummaa akka obboleessa hangafa ta'e tokkotti ilaa nama siif ta'uu fi nama siif hin taane seera beekti seera abbootii keenyaa beekta miti. Abiiboon beekta miti. Soolanoo qaamaan argitee beektaa? Waa waliin dabarsitee beektaa? Soolaan qaamaan argeen beeku. Ammoo ilaa sirna qabattee soolaan nama sirna qabate baadhaa. Qoosaan jiru baay'ee. Anis qoosaa fuula qoosu fakkaatama fuulli kun. Amma uummanni kun dura Oromoon gaafa wal loleyyuu gaafa miti akkasitti rileeshinshippii miti namni hiriyyaan gaafa akkasitti wal lolu uummanni dhiisaadhaa jedhee namni addaan gidduu dhufa. Jabana kanatti garuu ji'a lama dura soolan faana gaafa teechaa softu akkasitti bareedduu akkasitti jettanitti koomantii barreessitu turtan. Har'a immoo abiigoo itti dhuftanii.